jaalala loko konkoota jaalala okomme jaalala namooti ollee Ashamaa arga fuunii jirtu akkam nagee keessanii annagaggalata rabbi jira baga viidiyoo har'aa wal deebinee namoonni haaraa taatan maatiin nuuf tayaa nu dabalamaa viidiyoon kiyoosii laayikii godhaa har'a hedduu gammadee jira dhugaa rabbi hedduu gammadee jira ijoollee Oromoo keessa namoota afaan Oromootiin haasaan keessa yeroo jalqabaatiif mucaa abduu eenyu jedhamu YouTube'n badhaasii jira. Hedduu tokko namatti tola. Dhugaa isin jiraate hedduu na gammachiise aan jechuudha. Akka waan kiyyatti gammade maaliif akka ta'e hin beeku malee mucaallee waliin beeku. Just YouTube qofa irratti beeka. Garuu viidiyoon isaa tokko na jalan darbu yeroo baay'ee viidiyoo isaan ilaala. Baay'ee mucaa gobaziidha. Viidiyoon isaallee akka namni ilaalu nama harkisa maaliif mucaan baay'ee serious ta'a wanta dabarsu serious ta'ee dabarsee deema. Maal bicha himmalaaf jechuudha mucicha. Badhaasni YouTube kana himmalaaf gobaziidha mucaa baay'ee jabaadha. Baay'ee serious dhalleen jechuudha yeroo akkana viidiyoo sana ilaalu ana hedduu gammadeef kanaaf iyyuu YouTuberoonni Oromoo hundiyyuu kun isiniif mala dhugaa dubbachuuf jechuudha YouTuberoonni Oromoo hundi keessaniyyuu kun isiniif mala kun immoo kan ta'uu qabu wal jajjabeessuudha share walii gochuudha YouTuberoonni Oromoo baay'een keessan kophaa guluftan wal quban qabda waliif share hin gootani amma fakkeenyaaf ijoollee Habashaa keessa nama YouTube natee waggaa songeen subscribe isaa kuma gahee badhaasa argateetu beekan ijoollee Habashaa kana baay'ee kan beekeessaa bakka adda addaa ta'anii kan hojjetan jechuudha. Ijoolleen keenya garuu yeroo jalqabaaf mucaa kana kan afaan Oromootiin nama afaan Oromootiin haasa'u yeroo jalqabaatiif mucaa kana kan YouTube'n badhaase. Isinii galaa hedduu gammadee sababa kanaaf jechuudha. Ani akka argetti jechuudha namni biraa jira isin natti himaa yoo jiraate garuu akka argetti mucaa kana qofa. Kanaaf iyyuu maal gochuu qabna hundumti keessaniyyuu warroonni subscribe keessan jala ga'eefaa jechuudha jabaadhaa. Jawaadhaa hojjedha hamilee namatti godha jechuudha wantoonni akkanaa kuni wanta akkanaa yoo argitan jechuudha kan nama badhaafamu argitan isinis hojjettanii bakka kana ga'uudhaaf badhaafamuudhaaf tattaafadha innaa kun kan ta'u qabu dhugaa dubbachuuf wal jajjabeessaa wal share godha YouTuberoonni kun keessumaa YouTuberoonni guguddatan jechuudha abbaa kana namaan hin jedhani beektanii maaliif akka ta'e hin beeku malee namoota amma dhufan haaraa maal kanaan abbaa kanaa hin jedhan of jajaan minaamin kanaafiyyuu kophaa kee'atan fakkeenyaaf sababa YouTube'n kee guddate qofaaf maybe si ilaalamuu dhiisuu danda'a si gala namaan walitti wannaa yoo jedhan malee fakkeenyaaf nama subscribe 100 qabutu iyyuu viidiyoon isaa yoo guddate nama 10,000tu ilaala kun immoo waan guddaa hin jedhamu kanaaf iyyuu namni yoo share walii godhe garuu immoo namoonni na bira jiran kee yoo ilaalan akkas share walii yoo godhan moor guddachaa deemtanii jechuudha hundumti keessaniyyuu kanaaf iyyuu wal jajjabeessaa isiniif mala hundumti keessaniyyuu guddachuu qabdanii artiin afaan Oromoos YouTube'n afaan Oromoos hundumtiyyuu beekamuu qabna yaamamuu qabna addunyaa irratti beekamuu qabna yaa hedduu tokko namatti tola dhugaa dubbachuuf jechuudha keessumaafuu asumarraan koomii wayii dubbachuun barbaada YouTuberoota Oromoo nama takkaan guyyaa takka nama fakkeenyaaf YouTuberoota Oromoo namoonni ani dubbisuuf wal beekuun beekaa tuubii fi ibsituufidha maal bichaadha malee namoota deemeen dubbisuu shirraa godhaadhellee nama gaafadheen beeku garuu namoonni baay'een YouTuberoota Oromoo kana dhaqanii viidiyoo isaaniitti erganii liink isaaniitti erganii maal shirraa godhi sa'aatiin naa guutu deemaa maal akkas naa godhi dhaamna jedhanii kan gaafatan warroonni YouTube'n isaanii namoonni wanna isaanii guddateef ilaalanii facalisan abbaa kana namni jedhuuf hin jiru inna ajaa'iba isin eessaa akka kaatanii as geechan hin beektanii isinis subscribe kadhattanii itti xaartanii maal jechuudha sababa kanaaf iyyuu nama shirnaa godhaa isin hin jedhuun share godhaafi kabiraa immoo YouTuberiin namoonni tokko YouTuberiin hojii itti fakkaatu YouTube'n hojii itti fakkaatu YouTube'n garuu baay'ee nama dadhabsiisa baay'ee sa'aatii barbaada taayimii barbaada adiyaa adda addaa barbaada akkanumatti zim jedhanii kaanii kawannaa jedhanii miti namni hojjetan kun hundi ijoolleen hojjetan kun hundiyyuu qarshii irraa argataniyyuu qarshii argatan baay'eetti dadhabanii eediyeet gochuudhaaf namoonni nama fakkeenya sirriitti akka kana mucaa abduu kanaaf inni baay'ee eediyeet godha wanta istiidiyoo maal kana waa fayyadamu isa eediyeet gochuun maal jechuun baay'ee nama dadhabsiisa kanaaf iyyuu kan hojii isaa argatee jechuudha mucaan jechuudha bal'aalee isinitti fakkaate YouTube jechuun akkasumas zim jedhanii viidiyoo waanuma isin akka salphaatti viidiyoo nama bira ga'ee namoonni hordoftoonni ilaalaniif akka salphaatti wannaa miti baay'ee nama dadhabsiisa jechuudha YouTube'n dadhabbii qaba akka salphaatti wanna hin jedhamu jechuudha akka salphaan fakkeenyaaf namoonni YouTube yoo jedhan salphuma itti fakkaata akkuma salphaatti qarshii argatan itti fakkaata baay'ee dadhabbii qaba milkaa'uuf YouTube irratti iyyuu baay'ee ulfaata
namni hundi akkuma banate milkaa'uu dhiisuu danda'a YouTube irratti jechuudha. Asumaan dhaamsa kee namoota yaada akkas YouTube banachuu barbaadaniif. Kanaaf iyyuu please wal jajjabeessaa, waliif share godhaa, bakka carraa kanaaf dhaqqabuudha. Wal jajjabeessanii waliif share gochuun barbaachisaadha. Namoonni haaraan YouTube banachuu barbaadan immoo fakkeenyaaf yeroo baay'ee YouTube akkamitti banatanii qarshii argaman jedhanii maalii naan jiru namoonni baay'ee namoonni qarshii argama YouTubein bichaan beekan akka itti isinii ibsuun beekan namoonni tokko waan namni inaafaaf YouTubein qarshii hin kafalu yoo ta'e jecha inaafta siin jedhan garuu qarshii kafaluyyuu haala qaba. Hordoftoota yoo qabaattee fi sa'aatii si guutu jira yeroo jalqabaa maalii xaaxaa baay'ee qaba, dadhabbii qaba, zim jedhanii miti. Isinii galee namoota baay'eetu yeroo baay'ee warqii YouTube banachuu barbaada maal nuti kabannee namni milkaa'uu dhiisuu danda'a nama hundaami isinii gala. Kanaaf iyyuu akkasanii hundumti keessaniyyuu badhaasa kana akka argattan shakkii hin qabu. Jabaadhaa, wal jajjabeessaa. Jajjabeessaa jabaadhaa isiniin jedha. Waliif share godha. Dhugaa isiniin jiraate. Namni kamiyyuu kan hiree ofiitii argata isinii gala. Qarshii kan isinii kafalu YouTubeidha. Isin walii hin kafaltan namni tokko inaaffaa qabarraa beeksisa namni tokko jechuudha. Birrii YouTube kuni mataa koreen fakkaata. Serious namni inaafa akkuma beekan YouTube kanarratti argee jechuudha. Kanaaf iyyuu inaafa waan akkasii isaa atis kan hiree kee namni kamiyyuu kan hiree ofii argata waan ta'eef. Inni naganaaf dura magi viidiyoo biraatti walitti deebinu.